Hayye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo kanneen nagaa jechuun illee isiniif hin taane. Harka fuudhee akka Oromummaatti nagaan keessin haa qaqqabu jedhee kanatti aansuudhaan waa xiqqoo tokko dubbachuu barbaada. Innis akkuma beekamu yeroo tokko hundi keenya iyyuu tooruma nuuf mijateen qabsoo keenya ni geggeessina. Toora onlaayiniitiin yookaan toora sooshaal miidiyaatiin qaamaan dinagdeedhaan akkasumas waan qabsoo uummata Oromoo fuulduratti ni deemsisa jedhamu maraanuu ni sochoona. Sanuma wal qabatee yeroo tokko maaltu ta'a isinitti fakkaata? Gaafa nagaa teessee gaafa balaa deesse jedha Oromoo yoo mammaaku. Gaafuma hunda nagaan jira gaafa tokko balaan jira. Wantoota dhugaarraa fagaatan jechuudha. Ofiif dogoggoramee ka'amee kallattii ittiin namni biraallee dogoggoru ni jiraata. Fakkeenya yoo fudhannee jenne ani amma fakkeenyaaf nama dhuunfaa tokko walitti bu'iinsa haa qabaadhu. Akkasumallee hiriyaan koo tokko nama dhuunfaa tokko walitti bu'iinsa haa qabaatu. Dhimma sanaaf jecha namni sun akka maqaan isaa badu akka inni namoota biratti kabaja dhabu gochuudhaaf namootni hedduun kan callistanii gocha hin taane raawwatan ni jirtu jechuudha. Dhimma Oromummaatiin walitti qabsiiftanii kuni sammuu du'e tortore jechuudha namoonni akkanaa. Oromoodhaaf bu'aa tokko buusaa hin jiru. Isa bu'aa buusus immoo akka inni hamilee cabu akka inni fuulduratti hin deemne lafarrattis rabbi birattis kabajaa fi salphina isaa deema jechuudha. Har'a akka carraa ta'ee meeseejii tokko karaa keessaa naaf dhufee jedhe amma durallee yeroo naaf dhufu yeroo hedduu niin simadhaa dhugaadhuma immoo haga danda'ameen suuraa wajjinis naaf haa ergamu viidiyoodhaanis naaf haa ergamu toora feesbuuk irratti poost godhee infoormeeshin biyya keessa jiru infoormeeshin kallattii naannawaa Oromiyaa mararra jiru toora addunyaa irratti raabsaa turre jechuudha. Ana qofa osoo hin taane hiriyoottan kiyya hedduun dhimma akkanaa irratti socho'u. Eenyu saafuu jechuudha noormaali namoonni deemanii qaamaan suuraa kaasanii kaanii poost godhanu muraasadha. Hunduu infoormeeshinii nuti bira qaqqabnaan kan poost godhaa jiru. Namootni dadhaboon sammuun isaanii yeroo addunyaa fuulduratti deemu kan isaanii akka konkolaataa maarshiin duddubbatti deebi'u jechuudha duddubbatti galchanatti fakkaata duddubbatti kan deebi'anii yaadantu jiru. Ammallee namoota sammuun isaanii akkam jedhee ibsa nama arrabsuun illee hin taatu. Kanaaf namoota akkasii jiru. Namootni akkasii maalidha? Tokkoffaa ofiifis faayidaa hin buusanu gara lammataa nama karaarra jiru ni dogoggorsu. Karaa keessaatiin maaltu naan jedhame namootni abaluu jedhamu kun uummata Oromoo irratti biyya kana irratti basaastuu ta'ee uummata Oromoo sababa faaya Oromoo adda addaatiin walitti sassaabee ka'ee geessee mootummaa wayyaaneetiin qabsiisaa jira. Osoo isin ta'e maal jettu dhimma kanarratti? Hagam keenyatu dhagaa ciniinee kakkasiisaa jira nama waa isinitti ergee jedhe karaa inboksii. Dhugaadhamoo dhugaa miti jettanii namoota hagam tokko waan sana adda baafachaa jirtu. Waan isinii ergame sana hin fudhattu kooppii gootu akkuma beekame peestiidha. Maaliif namoonni hundi kun dhugaadhaaf sobaa jettanii adda baafatan muraasadha. Nanarraa qabee jechuudha. Maaliif hundumti keenya iyyuu Oromummaa keenyaaf socho'aa jira. Wayi miindaan itti nuu kafalama waan kana poost goone dhiifne wanti miindaan itti nuu kafalamu hin jiru. Garuu hawaasa bira dhimmi infoormeeshiniin yerootti akka qabuudhaaf hundi keenya iyyuu sochiirra jirra jechuudha. Oromummaa keenyaaf buuqama keenyaan qabsoon kallattii danda'amu maraanuu hundi keenya socho'uu irratti argaman jechuudha. Sanaaf jecha dhimma kijibaa waan hin fakkaanne waan hin taane nama sanaan dhuunfaadhaan namni dhuunfaadhaan wal bade yookaan wal dhabe tokko Oromummaadhaan wal qabsiisee ka'ee anas maqaa balleessee cubbuutti galchee qabsoo Oromoolee akka inni duubatti deebisu godha jechuudha. Maaliif wantoota inni ergasii poost godhaa jiru namootni hedduun namni kun kijiba poost godhamoo akkam waan dhugaarratti hundaa'emoo akkam waan akkasii jechuudhaaf mala namni kun dogoggora meeqatti seenaa jira jechuudha. Ofiif illee dogoggora deemaa jira jechuudha. Kanaaf haga danda'amee namoonni akkasii irraa dhaabbadhaa. Dhimma dhuunfaa keessanii achumatti fixadhaa, duubumatti fixadhaa. Karaa keessaatiin jechuudha. Sana waan darbee jedhe
haga danda'ameen wanti kun akka isin irrallee hin qaqqabne namootni waa poost gootan haga danda'ameen dhugaa jiru adda baafadhaan isiniin jedha. Innuu citee jira yeroo ammaa biyya keessatti kallattiin ittiin uummanni keenya wal qunnamuu hir'ataa dhufaa jira jechuudha. Infoormeeshinii kallattiin itti ergu bilbilli akka sanduuqaa haadhamaa jira. Borsaan nama akka nama lafa kokkotee keessaa warqii guuruu keessaa waan argan guuraa jiru hattootni saamtotni budootni wayyaanee jechuudha. Akkamiin uummanni keenya waan ragaa qabu tokko ol haa baasu. Seera adda addaa tumatan namni waan kana balleessee jedhe kana naatumamu jechuudhaan seerota adda addaa babbaafatan nutoo akkamitti hayyoonni keenya waan kana akkamitti ilaalaa jiru. Hawaasni keenya ittuu sirna jaarraa 20ffaatiin haa bulu yeroo jaarraa 21ffaa keessa. Moo wanti kun kallattii kamiin furmaata argatanitti? Uummanni keenya awwaalamee jira jechuudha. Qeerroon biyya keessaa awwaalamuutti jira jechuudha. Yoo du'e yoo ajjeese waan tokko addunyaanis beekuu fi sadarkaan beenetti jira. Inni beekas immoo addunyaa irratti yeroo hammaa furmaata isaa muraasadha. Wanti haga ammaa mootummoonni gamtooman jedhamee ka'ee hawaasa Oromootiif waan ija ta'e tokko hojjeteera jedhamu hin jiru. Hojiin guddaan miidiyaan addunyaan hojjaa jiru isa poolisii wayyaanee uummata keenya lafarratti dhidhiituu fi reeffa isaanii qofa miidiyaa isaanii irratti yeroo boqonnaa ta'e jechuudha. Yeroo oduu itti dubbisan gaazexeessitoonni miindaatu qofa lamaa fi isa dubbisuu qofa. Kanaaf isaanis furmaata nuuf kennaa hin jiran. Kanaaf nutumtii ofuma keenya wanta kana haala kamiin nutumtii ilmaan Oromoo kallattii kamiin rakkoo uummanni Oromoo keessa seene kana furuu dandeenya jennee itti haa yaadnu jedha. Ugguramee jira badee jira guutumaa guutuutti jechuudha. Konneeshiniin badee jira. Inni jirus immoo waan poost ta'e amma hammatti jechuudha waan barreessitan waan maal ta'e kallattii miidiyaatiin hordofaa jiru. Keessattuu amma fakkeenyaaf fiiksir koolii yookaan bilbila idilee waan namatti dubbatame tokko tokkoon jechuudha. Infoormeeshin gaazar gochaa jiru. Uummanni keenya bilbila idileettiifis bahuutti jira. Qabsoo cimaan sila uummanni Oromoo gaggeessaa jiru toora onlaayiniitiin yookaan toora sooshaal miidiyaatiin mootummaa irratti dhiibbaa kan uumaa jiru. Tooftaa kana fayyadamee isa ugguree gara lammataa ammoo isa kan fiiksir kooliis kanas waan namni dubbatee jedhe iccitii sassaabaa jira. Kanaaf haga danda'ameen badee balleessaa kan jedhamu wayii jira. Uummanni keenya kana booda tarkaanfii akkasiitti seenuudha. Qabsoo kana silas wanti duubatti deebisu hin jiru. Silaa jalqabamee wanti duubatti deebisu hin jiru. Haga bilisummaan argamu nam tokko namni duubatti deebi'u hin jiru. Kana booda wanti jiru badee balleessaa isa jedhanuudha. Garuu hayyootni keenya dhimma kanarratti baay'isanii yaaduu qabu. Dhimma boqonnaa fudhatu miti. Dhimma yeroo gaafachiisu miti. Uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo guddaa inni silaa osoo jiramu inni hammaa kun immoo itti rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Kanaaf wanti kun sissi'atee jechuudha akka furmaata argamuuf gama danda'ameen hirriba malee boqonnaa malee itti yaadamuu qabaa. Hawaasni keenya furamuu qabaa. Qabsoon uummata Oromoo